Konistaabil tokkummaa. Musa Konistaabil tokkummaa. Konistaabil tokkummaa Magarsa. Agada Magarsa. Magarsaa akka biree naguma Magarsa. iyyee humna addaati. Maada. Akkamii har'a gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuu keeti. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo kana turtu maal yaaddeetu maaltu sitti dhaga'ame gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuu dandeesse? Ani gara bilisummaa Oromootti kan inni dhufe tokkoffaa dararama hawaasa keenya irra kan jiru miidhama hawaasni keenya jiru irraa kaasee cunqurfamaa ture. Har'as hawaasni keenya sun narra kan hin boqonne jechuudha. Hawaasni keenya sun ammas miidhamaa jira. Kanaaf miidhama hawaasa keenya sana laaluudhaan gara fuulduraatti immoo qabsoo lafa qabsiifnee waliin hojjennee hawaasa keenya sana bilisoomsuu qabna jedhee yaada. Haa ta'u egaa mootummaan yeroo baay'ee kan inni jechaa ture waraanni adda bilisummaa Oromoo nama saamaa, nama ajjeesaa warreen harka kennatanis haa ta'u boojittoota illee ni ajjeesaa jedhanii yaadu. Ati immoo edda dhuftee rakkoon sirra ga'ee jira ammaatti? Ani ganna fi rakkoon takka narra hin geenye haala gaariin na simatanii haala gaariidhaan bakka simannaan isaaniitu addaa jechuudha. Kan namatti tolu, kan nama boonsudha. Ammas immoo warreen immoo hafanii warreen bakka dararama hawaasa keenya irraan gahan osoo gara kana dhufanii gara adda bilisummaa Oromoo dhufanii waliin qabsoo lafa qabsiifnee hawaasa keenya bilisoomsine jedhee yaada jechuudha. Haa ta'uuti kun bareeda. Har'aati bakki kaampiin keessanii bakki amma ati turte kuni eessa? Bakki kaampiin kuni maal jedhama? Hangamii turte? Yeroo as turte keessatti immoo haalli waraanni sibiilaa hafee achi jiru suni maal fakkaata? Haalli isaas akkamitti jira jechuun barbaada. Ani haalli ittiin waraanni eeggan dhufe ji'a 8 guuteera godina Shawaa Lixaan dhufe jechuudha. Gara biraarran ture. Godoraarra turte jechuudha. Godoraarra. Jibaatu godoraa. Jibaatirran ture. Ergan dhufe akkas naannoo ji'a 8 guuteera. Haalli inni amma dhufee bakka haala keessa laalee bakka miidhama hawaasa keenyaa laata gara fuulduraatti kun nu deemsisu kan hin jedhuun gara filannoo adda bilisummaa Oromootti dhufe jechuudha. Ammas immoo miseensa achitti hafe warreen hafan bakka haala kanaan osoo adeemuu baatanii mootummaa kana faana deemuu baatanii osoo gamanumaan gara keenyatti nutti dabalamanii waliin adeemee natti tolaa jechuudha. Kun egaa beekamaadha. Yeroo baay'ee argitee qabsoo ammaa irratti deemsifamaa ture keenya keessatti kaleessa ijoolleen dhagaa darbachaa turte. Haalli gaaffiin kaleessa gaafatan yookaan asfaaltiitti ba'anii yeroon hedduu dhiigaaf lafeetti cabaa turanii gaaffiin sun deebi'uu baannaan namni hundiyyuu qaama mormituu keessaallee haa ta'u har'a gara qawwee hidhannoo malee impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaaramte kana kan diignee Oromiyaa walaba baasuu dandeenyu yoo afaan qawweetiin afaan isaan dubbatanii yoo dubbanne malee furmaata tokko argachuu hin dandeenyu jechuudhaan namni qabsoo kanatti daramaa jira. Haalli amma keessa jirru kun immoo isuma argitu kana uummanni keenya guutummaan guututti nu faanallee ta'aa jira. Har'aati kaambii keessaa gadi baatee gar tokkotti socho'uu fi odeessi amma mallee waraana adda bilisummaa Oromoo bal'inaan ijaarratee qabullee isuma beektudha. Har'a immoo humni addaa yookaan immoo warreen immoo sababaalee adda addaatiin rakkoolee adda addaatiin waraana mootummaa kana keessa ta'anii fedhii isaanii malee uummata Oromoo waraanaa jiran kunillee akka isaan dhufanii osoo gadi ba'anii daqiiqaa 10 osoo hin deemin uummanni keenya simatee gara waraana keenyaatti akka inni fidullee homaa shakkiin tokko hin jiru. Atis immoo baatee har'a rakkoo tokko malee innum sana baatee daqiiqaa 5 hin guunne keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo bira ga'uu geessee dandeessee jirta. Amma immoo fuulduratti ati fedhiin kee maal? Nuti namni kamiyyuu fedhii isaatii yoo dhufe yoo fedhe nu faana qabsoo geggeessuu danda'a, yoo fedhe maatii isaatti galuu danda'a. Nuti kan barbaannu akka argitee namnu Oromootti deebi'ee hin dhukaasne maaliin wal finnaa har'a humni Amaaraa yookaan immoo faannoo kan jedhu har'a waan isaan jechaa jiranii Oromoon lafa hin qabu biyya kana keessaa nageellee Booranaa malee hin qabanii. Nuti otoo gaaffii abbaa biyyummaa falmachaa jirruyyuu nageellee Booranaa maleeyyuu lafayyuu hin qaban jedhanii yeroo isaanii nurratti ijaaramaa jirantu jira. Uummanni keenya illee kana dammaqinsa beekuu qaba. Deebiitillee
iddoo adda addaatti illee faannoonni qabeenya uummata Oromoo akka saamaa jirtu, lafa Oromoo illee akka ishiin saamaa jirtu, deebiiti uummata Oromoo illee mana keessatti illee akka gubaa jiranii bakkoolee adda addaa fakkeenyaa fi jibaatuma keessaa gara aanaa noonnoo jedhamu kanatti illee waan isaan raawwataa jiranii eenyumti keessanuu yeroo sakattaa baatan illee argaa turtanii. Haa ta'uuti immoo mootummaan kun yeroo har'aa kana wanni fichisiisee qabeenya uummata Oromoo kan inni saame kana fudhatee baduu fi akka inni qopheetti jiru eenyumti keenya hin beekna. Kanaaf ati immoo gammachuun asirratti yookaan immoo dhaamsi ati dabarsuu feetu warreen achitti hafanii fi dhaamsi ati dabarsuu feetu har'a waraana adda bilisummaa Oromoo jirta. Atillee dirqama Oromummaa sirra jiru kana nan ba'a jettee har'a nu bira dhufte waan ta'eef dhaamsi ati isaaniif dabarsuu barbaaddu yoo jiraate akka ati dabarsitu si gaafadha jechuudha. Ani gamanumaan dhaamsina dhaamuuf miseensota keenya jedhanii kan hawaasa keenya miidhaa jiran osoo gara keenya dhufanii waliin hojjennee gara fuulduraatti qabsoo kana daran lafa qabsiisnee hojjennee jechuudha. Hawaasa keenya kan dararaa jiran hawaasni keenya illee didaa jira itti bulaa hin jiru. Haala kanaan immoo biyyattiin ammas in tasgabbaa waan ta'eef hawaasni keenya immoo daran qabsoo haala seera qabeessaan qabsoo kana lafa qabsiisee deemaa jira waan ta'eef kana laalee immoo kan haftee mootummaa kana deeggaraa jiru kun osoo gara keenya dhufee waliin hojjennee Oromiyaa kana dukkana keessaa gara ifaatti baasnee kanan dhaamaa fi gamanumaan gara keenya osoo dhufanii simannaan haala adda bilisummaa Oromoo itti nama simatu haala seera qabeessa haala gaariidha sanan dhaamuufi barbaada. Hayyee guddaa galatoomii jabaadhu waliin jirraa amma xumuraatti waliin taanaa rakkoon tokko jiru.